Ashama harka fuunee kabajamtoota maamiltoota as guutuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyo buleettiin keessan nagaa kootan jira mee har'ammoo gara biyya hambaati gara biyya keessanii galuu warri barbaadan maal finnee galuu jettanii warri dhiphattan ani galee waanan deebi'eef maal fiddanii akka galuu qabdanii fi maal fiddanii akka galuu hin qabne wanta ijoodha jedhame isinii asirratti isinitti dubbadha viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadha subscribe godhaa laayikii godhaa sheerii godhaa toon ijoollee gara biyyaa galuu barbaadu yookaan immoo galuudhaaf karoora qabdu bira akka naa qaqqabsiistan jaalalaa fi obbolummaadhaan isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana warra argitan sheerii godhaa subscribe godhaa wanti itti kaffaltan hin jiru waan ta'eef ijoolleen baay'ee irraa barachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana subscribe akka gootan isin gaafadha jechuudha. Na asii gara biyyaa gaafa finnee gallu maal finnee gallu hoo jenne tokkoffaarratti of finnee gallu of fayyaadhaan qaama fayyaadhaan sammuu fayyaadhaan jechuudha. Ijoolleen baay'ee gaafa galuudha kaatan oggaa lama ta'anii shaanxaa isaan 5 baatanii galan jechuudha. Shaanxaa 5 san keessa maal ture uffata wanta nama hin fayyadne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan uffanni asii fiddanii biyya galtan waanuma tokkoyyuu isin fayyadu jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Kanaafiyyuu biyya gaafa galtan obboleessa kiyyaa fi maatiidhaa fi maaliidhaaf jettanii xaaqaa maal sormooma fiddanii galina akka kooditta jechuudha. Yoo dirqama immoo kennuun sin barbaachise kennaa kennuun sin barbaachise dhugaa dubbachuudhaaf taanaan uffata kennuurra birrii 500 harka godhuu sinii wayya. Gaafa sin fiddanii uffata si galtan kun bututti warabaa fiddee dhuftee siniin jedhan torbeen guutuu eessatti argitan ma wal wayaa godhatu isaan dhugaa waaqayyo jechuudha. Ma wal wayaa godhatu jechuudha isaan nu uffata asii finnee gallee biraandi dhannee asii finnee gallee har'a hin kennitaa fi torbanitti garuu yookaan balbala jala godhuu yookaan immoo itti walawwaluu akkasitti argita jechuudha. Kanaafiyyuu nummoo gaafa isa argine baay'ee tokko nutti dhagahama maaliif akkamitti akka finne akkamitti akka binne nutu beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ijoolleen mana gara biyyaa galuudhaaf hawwitan wanta si fayyadu bicha osoo bitattanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Uffatoota faashiniin irraa darbaa barana kan bitanii fi garaan bitan tokko miti jechuudha. Ati amma ijoolleen tokko ganaa waggaatti galuudhaaf uffata barana bituu jalqaban inde maal keessa sin nukkuba kan inde uffanni barana sin bittan baree gariin qannasa inni bara sababni isaa faashinii isaarra darbaa deemaa namni inni uffaa deemaa uffata haaraa dhufaa deema. Kanaafiyyuu wanta akkasiisan godhuu dhiisa. Wanti si fayyadu yoo jiraate biyya kana bittanii yoo galtan yaa biyya keessa jira garuu binnu malee yoottan maashiniiwwan bakka maashinii an akka bunaa an akka shunkurtii daakuu an akka juusii daakuu an akka buna daakuu wazata wantoota akkana maashinii wantoota ta'an kana osoo bittanii irra si fayyada uffata bituurraa isin jechuu barbaada. Maatii keessaniif illee wanta akkana haadha keessanii an akka maashinii bishaan hoo'isu bakka elektirikiin yoo jiraatan maatiin keessan yoo gaafaanis bachaa wanna an akka feermuzii kana fa'aa odoo kennaa kennitanii fi uffata jaalan akka feermuzii maal jedhu kana isaanis itti fayyadamu isaanis das isaan jedhu sinillee das hin jedhaa jechuudha. Sababni isaa uffata keetaniif torbanitti balbala jala wargitan baay'ee isinitti dhagahama jechuudha. Innaa kanaafiyyuu yaada kooti kun yaada keessan immoo koomentii irratti naa teechisa subscribe godhaa laayikii godhaa sheerii godhaa nagaan tura.